Hayyee ashama akkam jirtu nagaa keessan nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nan badee baqa. Maaliin isiniin jedha? Qormaata barattootaa ture. Qormaata barattootaa ture. Wi-Fi hin cufanii. Wi-Fi bargit Wi-Fi mana hin hojjata. Manatti iddoo jirutti jechuudha. Kan koommoo akka daataatti lakkaa'ame waan qilleensa irraa waan ta'eef akka daataatti lakkaa'ameet Wi-Fi hin cufame waan ta'eef kaleessa torban lamaan isaatti kalee gadhiisanii kalee qidaamedha. Jimaata xumuraan ijoolleen maaliif torbee tokko warra sooshaaliif fayyadamu torbee tokko warra naachuraalii torbee lama jechuudha. Ani immoo baay'ee iddoo Wi-Fi manni jiru fayyadamuu fi xinnoo biizii dhagaa akkuma argitanii. Kanattan badee isiniin jedha akkam jirtu saaqeen laalee dhugaa waqa wala YouTube wala Facebook manam imoodhaan WhatsAppdhaan isa ijoolleen natti yisiisanii malee jechuudha. Viidiyoo jechuudha akkamitti taa'ee isin eegee jiru. Akkamitti akkan taa'ee gootu argitanii dhugaa waqa Wi-Fi bartanii naante dhugaa waggaan akkamaa ta'u akkatti hin cenne qabeetu argitanii hojii kanaaf hin surumarraan fadhee intini ta'e malee. Qallaan janna qabne waaqa viidiyoo nojjannee hin jedha. Innaa akkasiin isiniin jedha. Hundaafuyyuu baga nagaan na eegdanii isinis warra ala jirtan ammaaf tasna innaa jirtu kun Wi-Fi akkasitti isinii hojjeta. Nuti gaa kun utuma qabnu utuma jiruus yoo dhabdan silaa dhabame jedhameeti miti. Kun yeroo tokko naan jirus akkasii biyya keenya. Duraan ji'ashan Wi-Fi hin qabameet VPN-dhaan fayyadamaa turre siistamaanii qulfiin cabee jechuudha. Ji'ashan otoo amma fakkeen siistamni sun hin jiraanne ji'ashan guutuu Wi-Fi fayyadamu ture. Akkasii mee akkam jirtu isiniin jechuu barbaadeen gara keessan dhufee na irraanfattaniitu ta'uun oola. Na irraanfattaniitu amma walitti deebineen isiniin jedha dhugaa baay'ee tokko nama dhiphisa. WhatsApp haasa'uu bartanii waan ta'e viidiyoo yeroo hojjechuu bartanii maal jettan isiniin hobsisiisu. Inni akkasii hundaafuyyuun isiniin jedha kanaafaan badee maa baddee sagaleen jigee dhufu mulu maa baddeedha. Bargeet ijoolleen tokko hin beektu kiin Itoophiyaa keessa ta'anii immoo viidiyoo waan hojjetaniif maaliif nama jechisiisa. Wi-Fi mana si jammarin cufamu akkamitti jettanii teleen yeroo isaan siistama maaliin fayyadamu baankiin siistama maaliin fayyadama yoo Wi-Fi manaa cufame kanaaf isa qilleensa irraa cufanii daataadha Itoophiyaan silaa daataadha waan beekameef akka daataatti lakkaa'ameet kan koos Wi-Fiin cufame Wi-Fiin beektu kan koo kan narka jiru ishii sochootudha waan taateef ishii kana waan taateef kan akka daataatti lakkaa'anii cufanii jechuudha kun iddoo hundatti waan socho'ee hojjetuuf. Barattoota harkaa yaada bilbila guuranii irraanfatamtee marfeen hin seentu dhugaa waaqaa isiniin jedha kan baranaa jechuudha ijoollee. Kanaaf akkas godhanii keessanus nu miidhaniiru. Baga baranne yeroo sana jedhe namni wayii na dubbise baga baranne dhugaa waaqaa duraan naan jedhan. Maaliif amma dhiisaa ijoollee jechuudhuma dadhabaniiti. Akkasiin isiniin jedha nattas deebi'a laayikiidhaan na agarsiisa bagee nagaan dhuftee sajjudha. Okay laayikii godhaati waa'ee hojii saaraa jijjiiruu waan ta'e isiniifan eenyu jedha waan taaraa jiru isiniifan jedha kana booda isin na biraa na finaa.